Afaan faajjii keessaa ba'uun qabsoo ofii finiinsuun yeroon isaa amma. Ibsa ajajaa olaanaa Abaawoo Aboo. Abaawoo Aboon kora guddaa Abaawoo magaalaa Gimbii jalatti adoolessa 2021 geggeessee ilaalchisee ibsa adoolessa 25/2021 baaseen Abaawoon jaarmiyaa kaayyoof akeeka ifaa qabu akka ta'ee fi warri kaayyoo Abaawoo lagatanii maqaa Abaawoon daldalan akka gocha isaanii irraa of qusatan dhaamsa dabarsee ture. Maqaan Abaawoos namooti dhuunfaaf murnootii kaayyoo Abaawoo lagatanii diina jala fiigaa nutu Abaawoodha jedhanii maqaa Abaawoo akkatti dhimma hin baane daangaatti tolchuu uummata Oromoo hubachiisee ture. Abaawoon dhaaba tokkicha kan waraana bilisummaa Oromoo of jalatti goblaa godhatee fi jaarmiyaa akeekaaf kaayyoo qabsoo bilisummaa walabummaaf birmadummaa Oromiyaa afaan qawween kabachiisuuf falma hadhooftuu gochaa jiru qofaa ta'us uummanni Oromoo akka hubatu korri Abaawoo Aboon geggeeffame waamicha dabarsee ture. Haa ta'uuti diinnii fi farreen qabsoo bilisummaa Oromoo faallaa ibsa Abaawoo Aboo dhaabachuun miidiyaalee diinaa kanneen akka Prime Media, Faanaaf OBN jedhaman irratti ba'anii Abaawoo irratti olola geggeessaa turan. Qajeelaa Mardaasaa, Ibsaa Naga'oo, Toleeraa Adabaa, Atoomsaa Kumsaaf fakkaattonni warra Abaawoo Aboo mormuun summii facaasaa turuun ni yaadatama. Ammas tumsa Abaawoo Aboon humnoota cunqurfamoo waliin tolfatee Abiy Ahmed bakkaa kaasuuf hojjechaa jiran mormuun ajandaa olola isaanii tolfachuun afaan faajjii uumuuf tattaafachaa jiru. Olola kijiba Oromoon Walloo fi TPLF warra kutaa jiru jedhanii akka loltuun PP hamilee argatuuf ololaa jiranis kijiba bu'uura hin qabne akka ta'e hubachiisna. Lola Oromoonii fi humnootiin cunqurfamoon mirga abbaa biyyummaa isaanii tikfachuuf geggeessaa jiran lola gatii hin qabne yookaan senseless war jechuun ibsa baasuun wareegama jaallan baasaa jiranitti qoosuu irra darbee akka uummanni Oromoo jilbeenfatu shira dalaguu irraa adda baasnee in ilaallu. Waan ta'eef qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf yeroo qabsoon hidhannoo murteessaa ta'e keessatti qaamni murtii kennuu danda'u qaamuma qabsoo hidhannoo keessa qaamaan jirudha malee kan qabsoo hidhannoo balaaleffataa jiru akka hin taane ifa galaadha. Qabsoo hidhannoo lagannee jirra jechaa qabsoo hidhannoo balaaleffataa fi ibsa itti baasaa injifannoo wareegama qabsoo hidhannootiin argamaa jiru saamuuf nutu biyya tasgabbeessa waboon nu jala jira yoo nuti aangoo arganne waboon humna addaa Oromiyaatti daballa jedhanii faranjiitti kijibaa jiraachuun mataa tokko keessa arraba lama baasu akka ta'es ummati keenya akka hubatu barbaanna. Oromoon kan qabsoo hidhannootti seenee mirga of ittisuu qabu itti dhimma ba'ee mirga isaa kabachiisuuf akka ta'e ummati keenyaa fi hawaasni idil addunyaa akka nuuf hubatu barbaanna. Warri kaleessa karaa nagaa qabsoofna jedhanii Oromoo qawwee eeggachiisaa turan haga ammaattis qawwee Oromoo irraa eegsisuuf harka lafa jalaan dhamaa jiran ilmaan Oromoo dirree jiran akka wal bira dhaabatan shira geggeessaa jiran marti akka PP waliin hojjechaa jiran shakkiin hin jiru. Haala siyaasaa amma deemaa jiru dhimma tumsa humnoota federaalaaf konfederaalaa jedhamus ilaalchisee kan ibsaaf odeeffannoo kennuu danda'u abbaa dhimmicha Abaawoo Aboodha malee qaama aktiivistii yookaan qaama maqaa Abaawoodhaan daldalu akka hin taane ummati keenya akka hubatu barbaanna. Jaarmiyaaleen siyaasaas ta'e uummanni Oromoo bal'aan haga diinni Oromoo bakkaa ka'utti diina bakkaa kaasuu irratti akka fuuleffannu wal gorsuu qabna. Abaawoo Aboon dhimma Oromoo Oromiyaaf mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabachiisuu irratti eenyuuniyyuu kan mariitti hin seenne ta'uu hubachiisa. Hololoonni tumsa saboota cunqurfamoo waliin Abaawoo Aboon taasise busheessuuf oofamaa jiru shira bilxiginnaaf umurii borcoof godhamuuf murnoota dantaan jalaa oggurameen oofamaa jiru ta'uu hubachiisna. Abaawoon dhaaba of danda'ee murtee siyaasaaf waraanaa kennuu danda'u dhaaba sirna heeraaf seera of danda'ee qabu kan kora sirnaawaa geggeessuun hoogganaa isaa of keessaa filate waan ta'eef ololaa fi afaan faajjii ergamtoonni diinaa uumuuf tattaafatan kanaaf ummanni keenya osoo gurra hin kennin sirna nama nyaataa bibii bakkaa kaasuuf falma itti fufuu duula imala gara Finfinnee labsame milkeessuuf waboo waliin hiriiruun falma eegalame jabeesse akka finiinsu ajajaa olaanaan Abaawoo Aboo qajeelcha. Qeerroon bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaa sochii dargaggootaa Oromootti ibsa fulbaana 29/2021 baaseen akka qajeelfama ajaja olaanaa Abaawoo Aboo irraa fudhatee murannoon sossoosuuf murteen ibsa isaaniin eerame kan deeggaramu ta'uu ajajaa olaanaan Abaawoo Aboo mirkaneessa. Qeerroon bilisummaa Oromoos qaama jaarmiyaa Abaawoo Aboo ta'uunii fi dirqama seenaa qabsoon irra kaa'e akka jabinaaf siyaayinaan baatu dhaama
qeerroon bilisummaa Oromoo qajeelfama ajaja olaanaa abaawoo aboorraa ba'u irratti hundaa'uun koree bulchiinsaa bilisummaa jalatti ijaaramee maadhee diinaa diigaa hogganoota waboo zoonilee irraa qajeelfama fudhachaa gahee haqaaf nagaa uummata kabachiisuu keessatti qooda olaanaa fudhatu waamicha dhiyeessina. Yeroo diinni ilmaan Oromoo walloo xiyyaaraan fixaa jiru keessatti loltuu konkolaataa dhibbootaan lakkaa'amu itti guuree lola sanyii duguuggaa irratti geggeessaa jiru keessatti qeerroon bilisummaa Oromoo Oromiyaa mara keessa jiru warraaqsa uummataa kaasuun saffisaan hojii isaa warraaqsaa jabeessee akka itti fufus ajajaa olaanaan abaawoo aboo dhaama. Hawaasni idil addunyaa saleellaa xiyyaaraa ilmaan Oromoo walloo caffaa roobitti geggeeffame akka balaaleffatu namootaa fi qaama sanyii duguuggaa ajajanii fi raawwatan hundas mana murtii idil addunyaatti akka dhiyeessan gaafanna. Injifannoon uummata Oromoof ajajaa olaanaa abaawoo aboo 3 6 2021.